بها آمين من هاتيس آمين أنت ينجيش آمين أنت ينجيش آمين أنت ينجيش آمين كساتين خجيل آمين كسجت تيجا عالي النور إيمان على سلالي من اللي في رب رحمته آمين ربها أرارم آمين ربها خلنا آمين ربها خلنا آمين لسان ربها أرارم آمين محمد يا رب لسان هابا آمين محمد يا رب لسان هابا آمين كل اللي تجروبا إنه بلا كسي آمين عمري سلطيريسي آمين إذن بديسي آمين وهذا قلتي حجي قلتي أمطو ربنا هابا آمين وهذا أمطو قلتي عمري هنگن موافقان حجي أمطو ربنا هابا آمين كسي قلتي هبا أقادي مسيجيس نمو دنيا ذلك نفنيا خاتمة قال إنه هابا آمين 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 دعاء تنيا ربنا هابا آمين آمين علماء خيني ربنا هاتي آمين علماء بيجتنا قلتي إيجابية ولا قلتي إيجابياتها شيكن قلتي قبل بدا حجرو جرا خالص والمجال جرا ورد قلتي دين كان تنو ما بريج ورد دين بيجتني كانت بريج إرسال شوف ثاني ترب تمكينها حنو آمين ربها إيريس آمين مسؤوليك أمر حساب رب الراحة آمين مسؤوليك خشال رب الراحة آمين مسؤوليك قلب رب الراحة آمين تمكين الدعوة ربها حنو آمين بسيس ربها حنو آمين تمكين بوت ربها حنو آمين بتولي ورب أرابو بوت ربنا هذا آمين قلت ما إذا بدأت تجيلا فهمين مخلّي تمكين مخلّي برموت من ورد دبر فوت ربنا هذا آمين دبر فوت ربنا هذا آمين دبر فوت ربنا هذا آمين 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 ما كي يتفاو وتربنا هذا مت آمين خنق أمنيس ربها خنو آمين ما كان برها بوت آمين أبوس قتي أتكي في دين كبسيسي حالا غاري إدران برسيسي ربنا هذا مت آمين بدسي إجانو هذا آمين إجار ربنا هذا آمين وجين دين كبس ربنا هذا آمين دين برا آت ربنا هذا آمين دين برا تيجر تين بدي تأفتون مثل نروح ربنا هذا آمين نروح آمين 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 صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسأل الله قبول لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين mana akhir jiraati deemi leenca tokko hanniif naan jedha abbaan kiyya gammachuu kamiifin kana sadiitu asirratti ta'u jira. Okay, galatoomii. Siitu yeroo odeeffannoon qulqulleeffatiin achi deemee jecha dogongorri si biraa jalqaba. Maali ni qulqulleeffadha maaltu maali isaaniitiin qulqulleeffadha gammachuu kam gammachuu eenyu ta'u akkam. Okay, akkam akka gootumoo sitti mu hin beektu yoo ta'e immoo uftee ilaalteetu gammachuu ta'u jettee namicha sanatti deebiteetu gaafatta. Gammachuu ni jiran gammachuun hundi ni jiran isa kamii ta'u akkamittiin beekan. Okay, amma Maryam Yesuus deesse. Maryam saddeetu jira. Maryam kamtu Yesuus de. Maryam kamtu Yesuus de. Ani sitti meeshaa Baabiloon kan jirtu ishuma qofaan beekan biraa hin beekan. Seenaa namaa hin dubbisu siin jedheen. Wangeela keessa Maryam meeqatu jira wangeela kana keessa. Anan beeku ishee qofaadha siin jedhee adeera. Seenaa namaa ela waaqeffadha tokko no yaada fiddee hin deemin anaafis xinoo ishee carraa naa kenni. Ani seenaa namaa sagalee waaqayyoo wajjin walitti makee hin deemu kanaaf konfiizii taatu siin. Anama konfiiziin ta'u. Bakka hannamaa achuma kaay hannamaa. Sagalee waaqayyoo qofaa fudhuu deemi ittiin jiraadhu kan si bushu kan si gaggeessu isa qofaa yoo ta'e sagalee namaa jaran beekamne raan fudhadhu kan maaltu isaaniin beeka jara kan annaa'uun warra hin beekamne. Akkamiin jetta siitu jee malee isaan immoo beekamu seenaan isaanii barraa'ee jira siitu jechuu danda'a. Namni beekamuu qaba. Umriin isaa beekamuu qaba. Ilmoon isaa beekamuu qabda. Abbaan isaa akaakuun isaa beekamuu qaba. Haati manaa isaa ilmaan isaa. Eenyu seenaan isaa himime nama tokko malee ni qabu. Wangeelli kan namaa miti kan sagalee waaqayyooti siin hin jedheera deebiin dubbatamas. Afaan Oromoon si gaafa jira geetu afaan Oromoon si gaafa wangeela seera uumamaa irraan qabu mul'ata Yohaannis.
Nama feete dhiiraa fi dubartii tokko achi keessatti dhageessanii beeytaame nama san abbaa isaati baadha isaa nama namuu tokko filadhu qafeete. Achi keessatti barbaachisaa miti. Warra waan hin beekamne namoota diqaalaa walii qabame iddoo wangeela keessatti. Sagalee Yesuus abbaan qabu jedha kunis abbaan qaban jechuun ilmaan waaqayyooti hin No. Ani nama miti waaqeffadhe yookaan nama miti duukaa kan hin bu'u. Waaqayyootiin duukaan bu'a malee. Okay, Maatiyos ilma waaqayyooti. Atiyyuu ilma waaqayyooti. Mitiire? Maatiyos ilma waaqayyooti. Yesuusoo. Okay, Yesuus anaaf kamtu hangafa. Aniyyuu ilma waaqayyooti. Ani umriidhaan Yesuus irra guddaa bara Yesuus duraan dhaladhe. Ati moo? Isa kana jinnii sitti hime malee ati waaqayyo isa dura na lallati. Yesuus waggaa meeqa jiraate biyya lafaarra? Waggaa 33. Ani waggaa 38 jiraadhe. Ati bara sana jirta moo? Eenyurra guddaadhaan jedhe bara kana ni jira Yesuus. Eenyu umriidhaan irra guddaa an 38 Yesuus 33. Yesuus umuriin qaba inni jalqabaaf umadha tokkumadha. Okay, barattoota Yesuus keessaa Maatiyos umriin isaa meeqa? Hin beeku. Haleluuyaa. Hayyee bira kunne sana dhiise. Waan hin beektu. Maara koo qaba hin beeku jechuun maara koonsa. Kuni koo intini koo nama dhaalu. Amantii koo nama dhaalu amantii koo olis hin kaasu olis hin dabalu. Kana sinimtu very simple. Akkumatti haasona jechuudha. Fitadhe simboo. Akkumatti haasona malee wanta kuni amantii fan wal madaalu miti. Akkas konfiis ta'ina. Konfiis si godha. Geetu wanni jedhu. Geetu wanni si gaafadhu. Nagaan isin geetu dhaan jechuu barbaade. Geetu wanni jechuu barbaade. Hin beeku yoo wanni jedhamu wanti kun fakkeenya amantaa kiyyarraa ati na gaafattee yookaan namni amantaa biroo na gaafatee waa'ee amantaa kiyyarraa hin beeku yoo jedhu taate amantaan kiyya amantaa ragaa hin qabne jechuudha. Amantaa ragaa hin qabnetti amanuu immoo hiikana. Walitti makin seenaa namaan jedhe malee waa'ee amantii waaqayyoo hin jenneanis ati jedha dubbii walitti laaqiin dubbii laaqina walitti. Waan si gaafatan kana ati yookaan jecha nuti haasaa jirutti sinii dhalle. Waan kana beeytee ragaadhaan wanni kun akkana. Yesuus Kiristoos inni jaalanna nuti ergamaa Rabbiiti. Yesuus Kiristoos jechuun Isaadha. Isaa ibnu Maryam. Quraana keenya keessa suuratul Maryam ka'een hojjira beeyta. Ni jaalanna Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii waan ta'eef ni jaalanna. Garuu Yesuus Kiristoos nuti ilma Rabbiitiin jennu ergamaa Rabbiiti. Rabbiin ilma hin qabu. Hin fuudhu hin dhalchu. Kanaaf Yesuus Kiristoos ilma nama akka nu nyaatee dhugu. Amma Maatoos wanni kitaaba Maatoos bira qaba amma kitaaba san qulqulluu san dubbisuu danda'a. Nama akka ilma namaa nyaatee dhugu bulii 40 soomee maal jedhu isa amanuun hin barbaachisu. Inni gana waan isin gootanii amantan kanaaf gana isin waakkata. Maaliif na amanaa hin jenne kitaaba keessan keessa bakkuma tokko kitaaba qulqulluu keessan keessa bootama tokko an Yesuus Kiristoos gooftaa keessanii natti amanaa. Ana bula nagabbara bakki jedhe jira kitaaba keessan keessa. Ugaatti yoo ugaamatti sini waa isaa baruu barbaaddu taanaan ni jira ugaatticha santi ni isaati. Iddoo ani waaqayyoodha na waaqessi jedhe san baasiif ani waaqayyoodha. Akkuma kunoo fakkeenyaa fi waaqayyo abbaan ani waaqayyoodha. Waaqeffadhu akka dhaggeeffadhu adda baasin sinitti himaa jechaadha. Amma jechoota micciiruuti miti. Baruu barbaadda yoo ta'e isteepitiin Iyyasuus gooftaa ta'uusaa baruu barbaadda yoo ta'e nan sitti hima. Kana gabaabaatti. Akkasuma jechootuma singilii tokko fiddee ishuma qofaa na deebisuu qabda yoo ta'e inni jecha mataa keetti malee baruun barbaadne jechaadha. Akkas yeroo keenya wastiin goonu jechuudha. Hawaasa keenya. Geetu na dhagaye. Hawaasa keenya mata duree tokko irratti haasa'ame. Mata duree sira abu muwaas gaffuudhe suni mata duree sira abu muwaas gaffuudha waa'ee Maatiyoosiin beeku. Macaafa kana eenyu barreesse eenyu gaazar godhee tartiibatti galchee beeku. Isa guddaaf olaanaa bu'uura amantiin kiristaanaa irratti dhaabbattu macaafa kana waan ta'eef abbaan isaa beekamuutii qaba calqaba. Namni sun nama akkamii nama amanamaa moo amanamaa miti jedhamee beekamuuti. Qoy kana jedhan dubbatiin geetiyyee koo waliin saamne. Calqaba sana beekuutu confused gochaa jira itti amma tu gaaffii kana si goone si gaafanneeti confused si goona siin. Maaliif iddoo fidduun qabdu waan ta'eedhaaf. Calqaba bu'uurri amantii kiristaanaa maalirratti macaafa qulqulluu jedhamee Zafeexirratti irratti hanga Yohaannis raayitti jiru kana qofaadha. Kanammoo eenyu barreesse eenyu isaa yoo jenne Yohaannis eenyudha yoo jenne Yohaannisiin beekne kaane
Jal'inchisaa immoo dubbinsaa immoo hamma amanamaadha jennee isaan irratti madaalla. Namni tokko ilmarra dubbii tabbaa fakkaataa itti Oromoon. Ani Muhammad kuni ani maalirratti madaalama waanan barreessuuf waanan dubbadhu waanan hojjedhu irratti madaalama. Kanaafi macaafni kun eenyu irratti madaalama? Maatiyoos irratti madaalama, Luqaas irratti madaalama. Isaan madaallii keessan jiran taanaan macaafni isaan barreessan illee madaallii hin qabu jechuudha. Kanaaf waa'ee isaanii beekuun calqaba irratti murteessaadha jedhee amanaan akka kootti. Kanaaf utuu waan danda'ama taanaan Maatiyoos kana macaafa Maatiyoos jennee wangeela Maatiyoos jennee qabannu kana Maatiyoos ilma eenyuutti nama eessatti dhalate eenyummaa isaa utuu nu ibsite gaarii taa'ee yaada. Achirraa kaatee nama macaafa kana seera zamixratiidha, seera uumamaa, seera ba'uu, leewwiyyoota midhaan min jedhee nama tartiibatti illee galche immoo yoo nuu kennite nuti tola. Yoo isin nu amansiisa macaafni kun. Ustaz Muhammad. Mata duree illee ani immoo isa kana kan jedhu jechaadha. Atis ilaalcha kootii jette amantii koo amanuu yoo kana illee jette miti. Ani immoo inni kun barbaachisaa gatii hin taaneef waan kana ani immoo fooloo hin goone Baaybilii keessa hin jiru. Kanaaf si ibsuu hin barbaachisu gabaabaatti yeroo kee wasti hin godhin. Bakka deebisii bakka Muhammad deebisii. Ustaz maal jetta meeru badda. Deebisee jira. Amraa gaafadha. Amma waa'ee gooftaa Kiristoos barbaaddu yoo ta'e haasodha wajji. Inni kan useless. Hin beeku erga jedhee namni hin beeku nama hin dirqinaati. Erga hin beekne bakka khalaas gaariidha. Maaliif wangeela Maatiyoos jedhame eessaa fidee barreesseen gaaffii sirriidha gaafachuu dandeessan. Garuu mata dureen kenna kan guyyaa irraa maali seetan? Waaqayyo moo Iyyasuus totaraa jedha. Mata dureen haasaa kenna kan guyyaa irraa kun. Iyyasuus moo Waaqayyo totaraa eenyutu caalaa? Tokkumadha waliin jaalladhi. Mata duree kanarraa beekti qoisi haasayaati anilleen sagantaa goolabuuf deemaa jira waan ta'eef sa'aatii dheeraa fudheera tureera. Mata duree gaarii fidde kanarratti deebii quubsaa isinii kennuu danda'an barbaadan yoo barbaaddu ta'e. Kan quubsu nuu kennita Waaqayyo Iyyasuus karaa irratti inshaallah meeqa daqiiqaa 20 eenyutu marii kana mari'atu. Sigaleera gaafichi garuu geetu eenyutu tara jechuun sigaleera afaan warra jara keenyaa kun. Isaa wajjin mari'atu. Sigaleera taana Iyyasuus moo Waaqayyotu caalaa jechuu isaaniiti tara jechuun isaaniidha. Akka eegere konfiyuusti singoon immoo jechuu barbaadeen. Waaqayyo moo Iyyasuustu caalaa kan jedhudha. Kana irratti haasoftaa nama tokko wajjin. Tokkodha saanu. Ayyee tokko akka ta'ellee hin fida. Kun garagara jira, kun tokko jira. Kana lamaan irraa wal mormitan. Ustaaz Abu Mu'aazimo, Ustaaz Muhammad isin lamaan keessaa mee daqiiqaa isinii qaba. Daqiiqaalee sanniin keessatti daftanii mata duree kana goolabuu qabdan inshaallah. Ustaaz Abu Mu'aaz. Ustaaz Muhammad Idrisa inshaallah. Mata duree ammaa kanarratti deebii barbaadde yoo ta'e sitti bira maanaa goota kun gaafatee gaaffii isaa. Ayyee gaafichi gaaffii deebii kan arra barraati. Daqiiqaatii miti. Okay, Yohaannis qabaddu Yohaannis 10:30 dubbisi. Bakka gabaabatti deebii isaa kanadha. Hin geenneen tokkosin afaan dura. Hin geenneen tokkosin dura. Inni heessin jechuudha afaan nama sii kennina jalqaba nama wajjin mari'attu. Maalaati gaafatteen sodaattamoo? Ayideennaam adda amteenyaa anaa wajjin osoo hin taane nama biraa wajjin haasoftaa facaan hin dadhabe. Ustaaz Muhammad? Okay. Abeet. Ayyee waliin haasaa. Gaasin gaafadhe deebu. Eeyyee jira. Gaasin gaafadhe deebu. Waliin mari'adhaa. Waliin mata duree kanarratti haasaa. Iyyasuus immoo Waaqayyootu caalaa irratti. Daqiiqaa 15 qofa. Ragaa wajjin. Okay. Bareeda. Geetu Yesus moo Waaqayyootu caalaa kan jedhu irratti ni qoyka nagee ilaalla akka tokko ta'e. Nagaa isin gaafadheen deemu. Ishi bareeda.
Hidu ijoollee daa'ima wayina jee qabu muaz yookiin abbaan tokko haasoftu laata. Nakkisaa jiru nagaa isin gaafadheen bu'aa. Abu Muaz. Gingilcha. Jira. Waliin mari'atu wajjinaaf hime. Inshallah. Gingilcha wajjin mari'atu. Aya inshallah. Itti fufi geetu waaqayyoodha moo Yesuustu caalaa ka isa jedhu irratti itti fufuu dandeessa. Ijoolleen as keessa jiran dhaggeeffadha. Waaqayyoo fi Yesuus Kiristoos tokkodha. Ragaansaa Yohaannis 10:30 anaa fi abbaan tokkodha jedheedha. Kana deebiinsa gabaabatti. Maaliidhaan tokko? Explanation barbaadda? Amma kun sii galeera doo jalqabarratti. Tokko jetteemi maaliidhaan tokko? Hundumaan iyyuu. Wanni isaa wal caalaniin tokko hin jiru? Hin jiru. Wangeela halaallu kaashi tokko jettee dura dursoo wanti beekuu qabnu tokkoo fi walqixa wanti jedhu waan garagaraati. Nuti kan gaafadne ani kan gaafadhe Waaqayyoo fi Yesuus walqixa moo tokko miti isa kamtu caalaadha kan jedhudha. Fakkeenyaaf wangeelli kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan na caalaa jedheetiin dubbata. Wangeela kana maal gootame? Dubbisi ka barreessi fidi guutuusaa dubbisi. Hin jedhu. Dubbisi jee guutuusaa. Samatti jettu. Si dubbisa inshallah. Yoo barbaadde viidiyoo baaseetiin si dubbisuu danda'a. Inshallah. Ishee 14:28. Yeroo tokko viidiyoo si banaa. Akkana jedha namni Meeqa jette radeemi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28. Yesuus akkana jedheetiin hin dubbata. Ani nan adeema deebi'ees isin bira nan dhufaa. Akkana isiniin jedhee dhageessaniitu. Utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf ni gammaddu turtan. Abbaan na caalaa'oodha. Abbaan kiyya na caalaa jedheetiin hin dubbata. Maaliidhaan isa caalaa? Maaliidhaan tokko isa jedhu. Injira me geetu sagaleen ko? Ni jira. Koi takkaane nan dubbisa hundasaa. Yohaannis meeqatti Yohaannis kamidha? Yohaannis jalqabaa isa lammaffaa isa sadaffaa isa kamidha Yohaannis inni jettu? Yohaannis wangeela dubbisuutu jira. Yohaannis sadiitu jira. Yohaannis isa duraa isa lammaffaa isa sadaffaa. Wangeela baana. Wangeela siin jedhe malee ergaa siin jedhe. Ergaa Yohaannis sadiitu jira. Mul'anni Yohaannis tokkotu jira. Ana ammoo wangeela siin jedhe. Okay. Sorry. Koi nan dubbisa. Hankee naman waan ta'eef jechaadha. Kuno macaafarraa si dubbisee bifa. Akkaataa amantii baaseetiniin. Maaltu beeka? Idiit gootee qabatteettiin nama falmuuf qopheeffattee tataa maaltu beeka? Barumsa gatiitee wal falmii miti. Barumsa gatiitee warri as keessa jirtan obsa qabaadhaa. Maaliif namni baay'ee waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos irratti baay'ee rakkoo keessa jira jechaadha. Inni kaan amanuu barbaada, inni kaan immoo sobada jedha, inni kaan immoo gooftaa miti jedha. Kanaaf namoota qulqulleessuuf dubbanna malee falmiif miti. Sirreeffama sa'aatii keessa yeroo itti fayyadama. Waa'ee namaa dhiisi ragaa kan kee qofa dhiyeeffatu. Erga Yesuus Waaqayyo tokko jetti maaliin akka tokko ta'e ragaa kan kee. Obboleessi kenna Yesuus na caala jedhee kan jedhu ragaa sii fide maaliin caala?
Waliin caalaniin jedhee ragaa sii kenneera. Waliin caalan jedheen. Ayyee asitti wal caalan jedhe walii. Namni akkaataa itti dubbiste ilaaluun barbaadeera. Kanaafuu anis maali net jette sirrii miti jedhan adda baasuun deema. Biyya kun osii dubbisaa jira obsaan dhageeffadhu. Wangeela Yohaannis jette miti. Dubbisu geetu ati miyyuutti godhu sagalee jalaa jeeqaatiin biraan ta'e ati miyyuutti godhu akka inni si dubbisu. Guutuu sammoo dubbisi kuttee mitan dubbisi. Ati guutuu naa dubbiste wata wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 jettu san guutuu naa dubbiste maal jechuudha? Yeroo kan keetii qabxii takka fiddaa yeroo kiyyaa guutuu dubbisa. Nan dubbisaanis guutuu isaa. Bacu guutuu si dubbisaa bula. Wangeela illee baasuun ulfaate isaa jarana. Darsi harkaa bulee laata. Ila kiyyuma kanaa dubbis kunoo ila kunoo wangeela ila kunoo. Geetu sa'aatiin fixii yoo bakka wallaalte sa'aatii kennanurraa xumuruu qabdu maal jechuudha? Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 14:28 baasuu dadhabde maali? Aggeeffadhu guutuu isaan si dubbisa. Hankeenya wangeela guutuu dubbisneetu. Wangeela guutuu waggaa har'aatu xumurtu jedhi. Lakki guutuu yeroo hin jedhu qo'a aggeeffadhu. Ati amma macaafuma inni siin jedhe wangeela lakkoofsa 28 baasi dafiiti. Sa'aatii fixxeerti. Isuman siin jedhe iddoo maaliif jedhu guutuu yeroo hin jedhu chaaptarii paraagiraafiin jira miti paraagiraafii barattee beektaa? Afaan Oromootiin beeku. Paraagiraafiin tokko guutuun isaa wal faana dubbifama malee akkasitti namni understandii godha waan tokko. Hayyee paraagiraafii guutuu dubbisee ishee. Aggeeffadhu ka. Yesuusis ammoo kana hundumaa utuun isin bira jiruu isinitti himeeraa jedhe. Innis isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin barsiisa. Waanaan isinitti hime hundumaas isin yaadachiisa. Nagaa isin biratti nan hambisa. Aggeeffadhu nagaan koo isiniifis nan kenna. Ani kan isa bira ga'uu fida qoqa wal qabaddee dubbisa isa bira ga'uu fida. Nagaan koo isiniif kan kenna. Ani akka biyya lafaa kennutti isiniif kennaa miti. Nagaan isaa jechaadha. Wal qabatee sammaatti jettuuf eegaa kuno miti. Garaan keessan hin raafamin hin sodaatiinis. Amma nan deema deebi'eenis isin bira nan dhufa akka isiniin jedhee dhageessaniittu utuu na jaallattu taatanii waanaan gara abbaa dhaquuf ni gammaddu turtan abbaan na caala'oo. Halas abbaan na caala jedhe Waaqayyo na caala jedhe abbaan na caala jechaa jira achuma dhaabadhu. Maalirree kun amma maal jedhe asirratti na caala'oo yeroo jedhu maal jedhe asirratti? Abbaan kiyya na caalaa Na caala jechuun isaati. Reefol qixan jenna. Abbaan kan koo na caalaa jedhe. Tokkodha. Kun asitti na caala jedhe kaamaan kun. Kanaafuu jedhe gubbaarraa wal qabsiisteetu isa kana faana wal qabsiisa sammatti jettu. Ate intini tokko wordii tokko kuttee fiddee. Bakkoon qabu wal qabsiisnee ila laali geetii. Ila 14 boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irraallee yoo barbaaddeen dubbisnaa haa ta'u ammoo iddoon itti barbaadame abbaan koo na caalaa'oodha. Na caalaa jechuu isaati. Maaliidha isa caale achitti ammoo tokko jedhee asitti na caalaa jedheetiin jedhee qabxii biroollee sii dabala yoo tun sii galtee jechuudha.
Kanaafi waa inni caaleen maaliidhaan caale? Gabaabsi naa deebisi. Sitti mee ela kitaabni qulqulluu wal qabatee yeroo deemu waan inni gooftaa Kiristoos achitti kan dubbachuu barbaadeeru si galee haa qabatu rakkoo qabu wala haa qabatu anillee wanti si gaafadhee fi bakka inni qabatu waan inni caaluun sanii wangeela keessa deemiti waan waaqayyo isa caaleen sannaa fidii siin jechuu kooti bar bakka san qofaarra dhaabadhuudhaa miti. Hinjiru siin jedhe ani immoo tokkoon siin jedha ati immoo wal caala jettaa ani immoo hinjiru siin jedhe tokkodha siin jedhe akkamitti fideessaa macaafatu jedhe bar anaa miti macaafatu jedhe akkas jettee abbaan na caala'oo inni jedhe ingilifaasaas nan fida amaarifaasaas nan ilaala kun afaan oromootiin barraa'eera miti wal qabsiiseen hundumaa maaliifi kitaabni yeroo hiikamu akkaataatti hiikame qaba miti re sigalee akkatti sirriidha baaybiliin akkasidha wal bira fiddeetu adda baasna malee jecha tokko kutteetu geetu kukkutee hin finne inni keeyyata macaafa qulqulluutu dubbataa jira waan keeyyata macaafa qulqulluu lafa keessaa kutte yoo barbaadde kuttee keessaa baasuu dandeetta gatuu dandeetta keessaa ka'ati ka jettee wangeela Yohaannis boqonnaa meeqa lakkoofsa 10 lakkoofsa 30 dhiyeeffate na fakkaata anaa fi abbaan tokko jedhe akkasii miti eenenna aandi noo deemi maaliin anaaf abbaan tokko jedhe kunoo bakka birootti wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti abbaan kiyya narra caalaa jedhe kanaafuu Iyyesuus hin caalu abbaadha abbatu na caala jedhee arraba isaatiin dubbate kanaafuyyuu asitti immoo abbaan kiyya na caala jedhe achitti anaaf abbaa wal qixa jedhe kamtu sirriidha walitti araarsi immoo tokkodha siintu akka hubannaa keetti inni asittis na caala'oo inni na caala'oo inni jedhe akkaataatti hiikamedha hunduu wal biratti ilaalleetu ergasii booda keeyyatatu jedhe kun hiikkaadha bar akkaataa hiikametti dubbisaa jira obboleessi kenna bakka birootti abbaan kiyya waa hundarra guddaa jedhe Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti immoo maal jedha seet abbaan kiyya narra guddaadha jedhe abbaa kiyyatu narra guddaa jedhe abbaan isa Iyyesuus irra guddaadha waaqayyotu narra guddaadha jechaa jira ati immoo Iyyesuus waaqayyo wal qixaa jedhe maaliin wal qixa isaan waraanaa kenname waraanaa kenna kanaaf osoo hin jeyne naamusa gaaffii obboleessi keenya si gaafate kan macaafa asitti wal dhabe kan walitti araarsi kan wal qixa jedhe maal irratti akka wal qixa ta'e ibsi kammoo asitti na caala jedheef maaliin na caala jedhe narra guddaadha jedhe maaliin isarra guddaadha walii araarsi dafiiti macaafa kee keeyyata obbo Xaahir wanti walii araarsituun nan siibsa inni tokkoffaa inni yeroo lafarra dhufe tokkoffaa saatiin gubin yookaan obboleessa kenna diidii ifaa kanaaf dabarse. Tara. Deebiin hin jiru. Nam tokko dubbadha wal jila haasa'inaati yoo inni dadhabee isin haa dabarsu isin dabarsee haa jedhu akkasitti haasa'a malee wal keessa dubbattu ka hunduun dubbattu waan ta'eef eenyu akka ta'e ifa miti. Namni dubbachaa jiru waan ta'eef itti fufa rakkoon qabu. Ilaali yeroo sana gooftaan Kiristoos yeroo lafa irra dhufe sana tokko foon uffatee dhufeera. Eenyuun ibsuufidha? Waaqa abbaatiin ibsuuf akka namaa ta'eetu bakka sana irratti yeroo sana ibsaa turetti jechaadha. Namoonni akkaataa hubatanii irratti ibseef yeroo sanatti tokko sadha. Lammaffaa immoo aniif abbaan tokkodha yeroo jedhamu waan waaqayyo bira jiru na bira jira kun na biratti argaa jirtu jee isaaniif ibsaa jira yeroo sanatti. Kanaaf waaqayyo kan godhu hundumaa inni ni godha jechaadha. Sigalee malee inni asirratti na caala'oo inni jedhe sana inni aangoo biraa qaba an aangoo biraa qaba jechuu miti. Guutuu isaa yeroo wal qabsiistee dubbistu akkaataa hubatte sana miti. Gabaabaatti. Tole si haa gaafadhumee isuma ammati dubbatte kana irratti jechuudha. Abbaa fi Iyyesuus tokko jette mee kiyya haa dhiisu garuma kan keetiitti haa deebi'u inshaallah. Erga waa hundaanuu tokko wanti waaqayyoo danda'u wanti waaqayyoo dalagu wanti waaqayyoof malu hundi Iyyesuusiif ni mala. Sirriidha. Eeywa tole waaqayyo ni du'a. Hindu. Iyyesuus du'eera. Du'eera. Wanti du'uuf wanti hin duune wal qixa. Wal qixxee miti. Achumatti naa dhaabbadhu. Waaqayyo dadhaba.
Amma doo fagoon deemi bal'isiin kan bal'isaan deemi maa gaaffiin kachuma irra dhaabbadhuuti bakka bal'isiin. Gaafii afaaniiti. Gaafii afaaniiti. Gaafii afaaniiti. Gaafii afaanii ibsan hin gaafatu. Isuma kana gaggabaabsaa deemna. Isuma irratti gaggabaabsaa deemna kan bal'isaan yoo deemtee garbaraa deemuuf garan taane bal'isteetu intiniin kun daangaa qaba. Asirratti dhaabbadhuuti deemi gaafadhu kan gaaffii kee. Wanti goonu. Eeywaa. Gaafii afaanii wal gaafannee kaane ergasii waa amma dubbadhee kana naa ibsita irra gaddeebitee. Waa ansi gaafadhu kana naa qaba. Hin bal'isiin. Innamtu kunu gaaffii taatu innamta jalqaba irratti dubbatu. Eeywaa. Wal qixaa miti jetteerta. Waaqayyo ni dadhabaa. Wal qixaa miti kan jeessidha. Ani hin jenne wal qixaadhaan jedhani. Maaliif jallista kan namaa? Wanti duufu wanti hin duune wal qixaa jedhe. Wanti duufi wanti hin duune wal qixaa. Isa jechuu keeti? Okay. Inni wal qixee miti. Eeyyuu san jedhe malee kaanii miti kaaniin tudheeyyu. Waaqayyoo fi wanti dadhabuu fi waaqayyo ni dadhabaa? Hin dadhabu. Yesuus dadhabeera? Lafarra yeroo jiru sanatti wanti dadhabuuf wanti hin dadhabne wal qixaa? Wal qixxee miti. Haaya ustaaza fixadheeraani. Maaliif fixattee gaaffiin kee maali amma? Konfiiza gide ammas marattu yeroo dubbiin qulqulleessiin dubbii jallistee deemuu kenna. Ani mana siif asirratti isa ammatti gaafetti irratti waan ati jechuu barbaadu.